Hai naga jirtu nagaa fi jaalalli araarri waaqayyoo hedduu fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan kiyyaa baga nagaa taatan isin jedha. Yaa'u sababa tokko tokkootiif YouTube chaanaalii kanarra yeroo dheeraadhaaf fagaadhee ture garuu amma immoo waan haalonni tokko tokko naaf hin mijannee fi jecha jechuudha fagaadheen ture amma garuu galanni kan waaqaatii deebi'ee jira. Deebi'eera jechuudha yaa'u gooftataa tolu. Tukuratii fi hojii koos godhee tukuratii wanta kamiinuu tukuratiin koo gara YouTube chaanaalii kana guddisutti deebiseera jechuudha. Tukuratii koo hunduma yaada hunduma gatee chaanaalii kana guddisuudhaatti akka deebi'u abdii guddaa qaba jechuudha. Itti aansee barumsa barbaachisaa ta'anii barumsa isin gargaaru sila YouTube qabatee sila applicationoota garaagaraa sila websaayitii sila kompiitarota waan baay'ee isin fayyaduu danda'u garaagaraa qabatee akka xirratti sirrii ta'een yookiin hojii sirrii ta'e tokko akka deebi'ee asirratti hojjedhu abdii guddaa qaba jechuudha. Namoonni garigariin maaf baddeessa deemtee maaf cuftee maaftee maal taatee maaf dadhabsiistaa maaf baddee YouTube chaanaalii maaf gadhiistee maaf dhiiftee hojjetaan jirtu hin hojjettuu deebiteetti laphaatee kan jedhanis ni jirtu. Namoota sanneen ammoo nan galateeffadha guddisee baay'ee isaa galateeffadha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taate akkuma argitu kana seenitii subscribe godhii fi akkasuma like gochuudhaani akka na wajjin taatan abdii guddaa qaba jechuudha. Kana wajjin taatan abdii guddaa qaba. Itti aansee subscribing keessan takkittiin nama meeqanaaf fiduu dandeetti. Laayikiin kan kee takkittiin jajjabina meeqanaa kennuu dandeetti. Kana waan ta'eef subscribe like share gochuudhaan na gargaaraa isin jedha. Tukuratiin kee waan kamii irrallee cinqatii kam waan kamii irraayyuu bilisa jechuudha. Amma sammuun kee hojii fi YouTube chaanaaleetii fi hojii idilee kootii fi barumsa kooti galanni waaqaa ta'u. Kanaafi bal'inaan YouTube chaanaalii kanarratti barumsa YouTubeedhaan baazawee barumsa YouTubeedhaan wal qabatu asirratti isin qooduu barbaada jechuudha. Maaliif namoonni TikTok irraallee dhuftanii daawwatan yookiin ilaaltanis jira. Karaa TikTokitiinis akkaawuntii Jamaaltu jedhu osoo hin taane akkaawuntii biraa banuudhaani akka barumsa gahaa namoonni fudhatan nan taasisa jechuudha. Kanaafi akkana jajjabeessitanii akkana guddistan mucaa keessan kana akka guddistanii abdii guddaan qaba. Mucaa keessan kana akka guddatu taasisaa isin jedha. Guddinni waliinii an yoo guddadhee ati guddattee jedhama waan ta'eef gaafa an guddadhee si guddise wal guddisaa deemna waan ta'eef abshir jabaadha abshir jedhika. Kanaafi koomeediin illee hin hafu koomeedii shortii ta'e koomeedii illee nan isin fidaa. Guyyaa barumsa hin qabne koomeediidha. Guyyaa barumsa jiru barumsa akkas isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaafi yaa'u akka share gootan like gootan hin jajjabeessitan barumsa kootii fi hojii YouTube chaanaalii kottis deebi'eera jechuudha. Kanaafi bum akka gootanii share like abshir akka jettan abdiin qaba jechuudha. Sila YouTube chaanaaliin YouTube chaanaalii jechuun anaaf jaartii koo jechuudha. Sa'aatii amma keessa jirutti jedhi malee fuudheeti miti. Sa'aatii daqiiqaa kana keessa jirutti jaartii kooti. Sa'aatii kanatti jechuudha. Sila isaa bu'aa ba'iisaa inkibkaabeesaa baay'eedha kana gaafatee jiru waan ta'eef biddeena baay'eellee na jala nyaatee jira waan ta'eef kanaafi akka wal jajjabeessinus abdii guddaan qaba isin jedha. Asumaan darbeetii baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaalladha. Like share gochuudhaan akkasuma subscribe gochuun na gargaaraa isin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u barumsa gaarii akka qabadhee isin dhufus abdii qaba jechuudha. Nagaa naa turaa. Bye.